Palma Frakul Kullo Jalali Kifti Kenya Marami Undo Kenya Walinato Ma Sun qabdani sifan galatomi bakashi account isani hin qabdade yada es me firana fakate galatomi abba khana jabe samale sina eshi dafa wala jaladin tani mo abba ko mo konna fara chuka ba jetani abba yufinne milka hanjuruyi abba arine wonni nu gonum jiru yoru gumatinu yadani abba kana yadani wala sila live rabul abba kana yadani birinu barbanu sumuni kan sharfe da balatan kafe kuma ri baja biri saudi riyala kuma ko da jaajuna sodomi afuriya sabada kuma ko da ja barbanna sananu gutati watrifi o igaba tanju nu akana mat gruppi jaranne jira gruppi ledi jaranna abba kenya ilmo jara kubatu la masala yala mali barbada kajedu yo rabbi jedi garabul durati demu ko mala mana jolle sa lalu amana politique ne no retrieve sedente amana politique ne durba shamarambi ara barro trisan bakanga wala inshallah galato janna amma kan jari barbada don garga sama la kasirka fula ni shayadu gozon tane kan sani tinu nya chuda dabani jiru amma jari nya ta jiran ana tuarki ada fa bawji madit mana to kut tay nya dira amma jari nya tan gatin arge garade gasani gona fi e yeri gona fi amma politique dabane garan jara arge malata Ispan si antara mereka gagasa les bekanu anak bahkan erojal kabati imam casani arge erojal kabati media wonti media ta isambase bormati ke basu danda sigale woni media ra sambase mo ko na barbada amma mo enyu nuro nan ditwe da chatirra dingal china akka yo kibili ko mo ko kuma shani amma dan desa gargara police wali gastira yonan ni commenti ra tuan barbade barrese jibba jarati fi miti jibba mubariki jeda futta malif namoni bilu ki kesse jiran account sakani ajjala gutari ju kitara lamuna sena itebu vi si aye galatom guys abajra connection na mubaraki yubayyi abajra adara namni kumni tokof ibbe afrazala jirtan kun undi kesan tap tap copy link tasisa kanani yu gargaru ndande sunamni ko mo nama kudan shani ratti share nuftasisa welcome han sifo nagaki naga galata rabbi baga naga nufte abba kenya waqaye jejjabina sinifa kennu sinifisi akka Itoophiyaatti birri kuma lama sinifi galchu aye accounti qabatte tana fakkaate erga silazala turte ya qabadeen tureshi tikkeetti karaa keechati sifin ergasiif tole rakkon qabu ergiti risitina ergi rakkon qabu galatomi gifti kiya hayyen aye eshi namni bira guys warri kan immo adara kesan taabtaabif copy link da warri wada galtanille himbayna taabtaabif copy link share da nu gargara nama kudan shanarati share nuftasisa nama kudan shanarati tari riyanke kuma lama gargaru danda kuma tokko gargaru danda kanafu amma warri sentani gargaru barbada da ko torba barre fadda undu kesan yu mo share copy link tasisa emoji bochamo adara himbarresina rabbini sin qabe emoji bocham barresina anatu rabbini sin qabe emoji bocham barresina kot say welcome Frauli wali tu fenna kablu duran akka gari tafida ture nawamin nan jere bale duran frauli milona sanu gargara ture o ture fenu chufu danda akka jarrada mo ni frauli wali tide tasdiatan mano mo jiratan frauli ti chanu wama sheri le ti goda wali fola sadala ani sheri ti godera kopri sheri goda na bayina na makesa ufu malanis kopri sheri goda amma wala orgachite do bachi sigu aye welcome baga naga nufte Abi bagara kan doi dari mati bayi se
rabbii jajjabina siniifaa kennu wanti godhan kan jiru wanta rabbi irraa dhufe kuni waan godhan jiru jajjabaadhaa ijoollee hafte immoo rabbi baarkuu sinii haa godhu xiqqoo ishee wanatti dhagaamaan waan tokko sitti aanaa jaldu kana gisee hedduu nutti deddeebi'aa jira wanti kuni wanti godhan jiru kaa kuni waan rabbi irraa dhufe jajjabina rabbi siniifaa kennu isheen nama mootummaa waaqayyoodhaan ishee taasisu rabbi biyyee galabaattaa godhu ani birrii 20 Itoophiyaa boru akka Awurooppaa jira ani ijoollee kuyyuu garba gurraachatti ijoollee salaaletti si dubbisu kuma Oromooni akka jirtanu Isai kepada simbarsi sumber. Isai kajar kana gattu ki follow na taasi sisi fidebs. Follow si taasi sera follow kona debisi amma. Isai tun demin wasiti mun barbada. Isai kana hundi kesaniyu kadanna godafi nama gari nama islamota bille amantin sa islamamiti islamota wan tifataran bibbi kuma shenergi kesai. Oromumma da jechuudha. Wallahi nama gari da hundi kesan follow godadani galateeffadha dhugumatti maatii oromummaa beekan irraa dalate oromummaa an islaamaa miti jedhe garuu oromoo rakkate arguun barbaadu illee birrii 5,000 yeroo jalqabaatiif kiristaana barana jechuudha maarkositti taane nama kana baay'een galateeffadha miskiinallee baay'ee gargaara rakkataa baay'ee gargaara riisiitii isaallee kunoo sitti agarsiisuu hin danda'a galateeffadhaa ni dhuga wallaahi Haadho kookala kenninuuf jiraadhu rakkoon qabu yoo dalagarra jiraattee amma qabachuuf siif hin mijanne asirraa bahee teekistii si godha. Atilee Mubaarak jabaadhu atilee waan ka haasaa namaa qabine abbaan barbaade haasa'uu ati yoo namarraa dhabde namarraa silaa waan eeggatan jiru rabbi irraa argatta nuti marti keenya uqataaruuf rabbi irraa argatuuf malee namarraa miti. Kanaaf abbaan hojii kee itti fufi nama tokko jettee nama jibba kee qabuu fi waan barbaade sirraa arbahu sitti dhagaamini kanaaf jabaadhu mubaarakatillee sajaa kee rabbi siif haa kaffalu giddira kee rabbi si haa kaffalu bakka hidhattee rabbi si haa ga'u ilmoo keettira rabbi si haa bulchu mubaarak galata guddaa Oromoo biraa qabdaati galata guddaa kanaaf nuti bu'aa humna keenya haga biyya lafaa kanarra jirrutti wal bira jira gara fuulduraallee dhukkubsataa isaan mana keessaa qaban kanallee iyyaalla gara fuulduraatti bal'inne iyyaalla yoo Kiristoos jedhe rabbiin boonu gargaara kanaaf turtii gaarii siniif haa ta'u bakka dalagaatti gabbee xiqqoo siifu karaa keessaa na ergi turtii gaarii siniif haa ta'u eebbifama waaqayyoo sinaa eebbisu harka eebbaa siniif haa ta'u cha'u. Haaloo keenya kabajame. Rabbi siifon nama bakka dhugaa waaqayyoo nama Oromoo keessaa ani rabbi isaan agarra hunda keenya bira dhaabbata rakkanni inni bira. Sheer godhaa hundi keessa sheer godhaa akkaawuntii kana namni beeku waan ta'eef nama sin jala jiru 20 nama galchi jabaatu siif uffisatu jiraara booddee gadi viidiyoo baati anis nan ba'a warri kaan hin dubbatina biiftuu koo diifuu koota dubbattu artiistuu faallee viidiyoo ba'a dabareen dubbanna. Okay. Bade situ bara kita bade daging dia kacu hutan tahu ifan lalu saya orang bekerja ifan bade bila berada berarti tak. Okay, sama. Okay. Para kita. Okay, shama jirtu. Baga nagaan dhufte. Nagaamu. Hin dhagaama dubbadhu giifti kun dhagaama. Dursee Mubaarak galatoom. Hunda dursee Mubaarak galatoomii. Yani akka kootti riyaala 1,000 nan kennaa fi maatii kanaa jechuudha jalqabas xiqqoo gargaareera. Gaaf jalqabas reeffamu jettee kan arginu ammas immoo nan gargaaraa riyaala 1,000 Saudii. 1,000 Saudii. Artiistuu baanu barreessi. Galmee kophaatti nu barreessi. Dhagamaara. Nama kan nama sadii irraa barbaannu bakka itti nu cufe jira. Nama kana jaatama argannaan ikkoo abbaan kun asadan ta'an galatoo. Abshar abbaa koo si jira maayyoo yaadda inni wanti itti moomaa gochuun hin danda'amu. Bakka koo ganni fudhu yeroodhaaf madaamii kiyyat ka'ee nan deebi'a miitiin qabadha. Ayyee ganni eegale. Ayyee obboleetti deemu. Musi obboleetti deemu. Silvan akkamitti irratti ta'a? Sabuutaan Akkaawuntii biratti ta'a? galchaana. Sifaan akkaawuntii qabdaa? Kariyaala kuma ta'a. Qabdi keessaa kee. Kanneen fudhan agarsiisa. Baay'ee nu gargaara waan dhufteefidha. Mubee kan kanaan dura lakkoofsa sii kenne sanadha.
Aye kana sofi gani modi kala kada kan faduna motor balle su gal faduti wada gal ciisi nama gale mo wada gale busi bare dundu batteti bare du shawa ndu sifante nya galato be shi sofia dama makar galato be kana ma bolletin tenya riya kuma to kono kuma cite galato mi ulfado wa gai bakka wasa sifa goto undi ke sanu single chena ta goda garu amma yo ne mana mubarak live arge do flen search gode tan no fen mana mubarak search go eno fe bella ma qabna wante search gode fe male live mu arge do fne copy link wa tap goda copy link ninjiro tap goda itianse dirka masgalu bicha ile barbasu account dagagama barresa yo duguma na matate na mamma sitti dagame dirka masgalte to wada galu bicha ni barbachisu account fudhatte galchu gumaachu qofa bichaadha jarana duran dursa abba keenya waaqayyo sina jabeesu jabaadha obboleetti teenya immoo waaqni mirga qulqullootaa nuuf haa kaa'u nafsi ishii nuuf haa maaru hiriyoota ishiitiif maatii ishii hunduma keessan jabina isiniif haa kennu egaa waaqni bahanii galuu namaa oolchu jarana obboleetti teenya dirqama keenya biyya abbaa ishii qammasuun dirqama keenya haa baanu hundi keenya ga'ee keenya haa baanu please oromootiya please rabbiif jaato obboleetti teenya tallaa jaarabaa keeteechisu hin qabnu gara biyyaa haa galfannu waan qabdan gumaacha xiqqaatus baay'attus waan qabdan gumaacha maatii kanas akka walaayi akkaawunti dagaagama barreessa oromiyaa dubbadhu dabareen keeti sinin galchaan hunda keessanuyyuu dafaa too waadaa keessan galaatoo gadi bu'aa oromiyaa nagaa sinifaatan jedha asirratti maatii namni jalaa boqoteef rabbi jabinaa kennu ani gama kiyaan qarshii kuma kudhan bakka waasta siifaa guutu galatoo barreessaa abbaan barreessaa jirtaa barreessaa astuu maal mulis barree kuma shan astuun galchitee jirti thank you galatoo mulfaadha galatoo akkaawuntii sana ammuma dabarsee tanan asirratti ol baasa akkaawuntii sanatti akkaawuntii abdiin barreessaa jiru kun akkaawuntii sirriidhaa qabadhaa akkaawuntii abdiin barreessaa jiru kun sirriidhayyee namni hundin barreessinaa abdii Huseen kan jedhu kana abdii Huseen kan barreessaa jiru kun sirriidhaa qabadhaa martii mana singal oromiyaa nu galatoomi nu galchiitoo nama galfanna ishee haadhooko ulfaadhu bakka baaste siifaa waaqayyoon adaraa keessa waan immoo waan nu ga'a ishee Gami yeroo tokko dubbadhu. Ayyee dubbadhaa tokko waca jira sibira dafii dubbadhu. Wacaami. Jiro. Yaala dubbadhu. Tole ani waan hin jedhu qabu abbaa keenya isin abbaa keenya hundumaati nutis ijoollee keessanii obsa isin haa kennu. Waaqayyo obsa guddaa isiniif haa kennu. Obboleetti keenya boqottee waaqayyo namsee ishee haa maaru mirga qulqullootaa nuuf haa dhaabu. Obboloota keenya jabaadhaa nuti biyya ambaa keessatti wal malee homaa hin qabnu jabaadhaa daraa keessan obboleetti keenya haa galfannu haa qarqaarrannu biyya abbaa ishiitii haa qammasiisnu hanga dandeessan birrii 10 hin tuffatiina daraa keessan jechaan qabu abbaan koo obsa isiniif haa kennu haadha koo hunduma keessan waaqayyo obsa isaa isiniif haa laatu. Amiin haadha koo amiin ulfaadhu galatoo atis bakka baaste siif haa guutu waa'ee jiraadhu astuu teenya ulfaadhu ishee galatoome astuu. Aye, dafa tu dubbadhaa ishee kasiniif haa baay'atu abbaa keenya jajjabaadhaa waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu mucaa duute namsee ishee haa maaru ani birrii 2,800 nan galchaa. Ishoo waaqayyo Itoophiyaa jechuudha. Ulfaadhaa dhaqoo bakka baaste siif haa guutu waaqayyo ulfaadhaa. Galatoomii dhaqoo akkaawuntii qabadhu ishee akkaawuntii qabadhu atamtamaan nu Geeraanoo akkaawuntii dabarsee kenneera waan ta'eef birrii halkan kana qaqqabu waan ta'eef boruun qaqqaba ani akkaawuntii dabarsee kenneera argadheera akkaawuntii.
Ayya haadha argadheera. ulfaadhaadha. Ijoolleen lakkoofsa torba barreessaa jirtan kun dhagaa danda'amee singalchaan jira. Warri tiktok keessa singalchuu danda'e singalchaa jira. Warri galchuu dandeessan immoo ergadha. Okay, naafi dubbadhu keetti dabaree daddafi dubba'u. Naafi keessarra lixxeetti boruu akka nu galchitan ya sadee kan egaa akka nu galchitan irraa keessan. Obboleettiin teenya biyya abbaa shi qammasuu qabdi. Biyya shi qammasuu qabdi. Dallaa jarabaa keessa qabdu. Adirraa keessan isheen nu jabaadha. Akkuma qabdanii. Jirbiin ol taate xarba hiiti akkuma qabdanii. Dirqama baay'achuun qabu. Akkuma qabdanii akkuma rabbiin keessa siniif eeyyame. Siniin galchaa warri na galchachaa jirtan obboleettii teenya akkaawuntii fudhatteetta. Akkaawuntii amma abdiin barreesse. Akkaawuntii abdiin barreessaa jiru. Waan dhugan keessa nama hedduu na barreessaa. Kan abdiin barreessaa kun sirriidha. Iyyee akkaawuntii abdiin barreessaa jiru sirriidha isa qabadha. Okay, bakka ishee. Jirras keenya naga waan jechuu barbaaddu jedhe. Allee birrii 3,000 akka Itoophiyaatti birrii 3,000 nan galchaa bor. Okay. Galatoomsa. Loofi. Kaaftaa godhame. Loofi. Loofi wiitii kan dubbadhu. Okay, dhiifama. Akkam jirtu nagaa keessanii? Abbaa keenya rabbi jajjabinaa kennu wallahi anas inshallah qarshii 4,000 nan galcha qarshii Itoophiyaa. Galatoomsa jira. Okay. Oromiyaa. Yeroo ta'a fayyadamu Oromiyaa maaliif ammoo gara nyaattummaa namummaa sinitti dhagamee bulummaa sinitti dhagamee dhufta waan taateef gara gochaatti jijjiirree daddafnee yeroo keenyatti fayyadamnu maaliif eebbiftanii waan gumaachuu fi dandeessan gumaachuu qofa jechuudha. Oromiyaa mo'itii kadhu. Iftuu shoo. Jawaambo. Asisti. Dubbadhaa siinqa. Rakkoon qabu. Neebi mana madamii jiraachuu danda'anii namni bira jiraachuu danda'a. Osoo mudinne nuuf kalcha. Amala biyya keessan biyya arabaa keessatti mana hojii jirtan hin beeknu waan taateef koomentii jalatti illee nu barreessuu dandeessanii. Kanaaf yeroo itti fayyadamuudhaan Oromoo my king. Oromoo my king. Akkam jirtu nagaa keessanii? Jirra akkamatti jirra akkatti jiru akkana waan jechuu barbaadde. Jalqaba irratti abbaa keenyaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Niitorkii kooti koo artisti Tufaa niitorkii kooti. Innaa ani boru 5,000 galcha akka Itoophiyaatti ishee akkaawuntii qabadheen jira. Galatoomi. Abbaan keenya immoo jajjabina isiniif haa kennu. Ayyee fayyaate hawwishawa. Warri maqaa akkaawuntii jettanii Bojaa Xaafaa fi Birqii Leellisaati ishii warri maqaa jechaa jirtan azzala. Hawwishawa. Anis birrii 10,000 galchaa fi risiitii muummee kan ergamu. Tole. Gochatti jijjiirtanii akka nu biraan geessu gosa irraa qabna. Kuma 10. Ammayyuu galcha fuundheedhaan erga. Galatoomuu ulfaadhu jiraadhu. Jimmitti. Naa biraan galchaa Jimmitti. Abeet. Akkam jirtu nagaa keessan? Jirra gammaa keenya irra waan yaada kee waan nuun jettu jiraachuu danda'a yookaan isaan waan jettu jiraachuu danda'a dubbata. Ayyee. Majammara abbaa keenya rabbii sabirii yookiin immoo
rabbiin obsa isiniif haa kennu isiniin jecha. Abbaa keenya rabbii sabrii. Jalqaba abbaa keenya rabbi sabrii isaaniif haa kennu, haadha siillee rabbi sabrii, obbolawwan sii hunda rabbi sabrii haa kennuu fi isiniin jecha. Isiidhaafis immoo rabbiin fuula isaatiin haa ilaalu jecha. Kan galu amma birrii Suudiiti moo kan Itoophiyaati kan galu kun walii adda baafachuu hedheetan. Kan riyaala kennes jira kuma tokko akkasumas qarshii Itoophiyaatti illee kan dubbataa jiru jira rakkoon qabati riyaala barbaadde akkaawuntii. Riyaan kiyya tokko okay dhifama. Birrii Itoophiyaa 5,000 nan galcha. Galatoom jimiti qarshii Itoophiyaa qarshii 5,000 galatoom faatu. Doktor. Dhageessanii miin dhagama. Way. Nagam. Rabbi isinillee rabbi isinaa. Riyaala 500 Suudii ni erga. Tole qarshii biyya keenyatti agatee booda nutti murade soorrichi tole. Riyaala 500 Suudii ni erga fi asii. Hayyee galatoomi jiraadhu. Jabaata rabbi isinaa jabeessisa. Isin immoo jajjabaadhaa isin injara mubaarak isin hundi keessan abbaa keenya immoo waa tokko yaadinaa abshira. Yeroo rakkattan hunda waa tokko isin bira jira wallahi waa tokko yaadinaadha. Abshir abbaati yaa taasif nyaallen. Ayyeesh galatoom artistii tufa maqaa kiyya naaf keessan ammallee siif erguu nan danda'a. Akkasumas immoo hiriyyaan kiyya tokko azzala jirti erga sila nagalchaa itti turteen illee ishiin argine birrii Itoophiyaa birrii 5,000 galchitee riisiitii naaf ergitee jirti. Asumarraan siifoo yoo azzala jiraatte galatoomisiin jechuu fedha. Carraa hin arganne kanaaf birrii 5,000 galchitee riisiitiin irratti ergiteetti keessanan si erga kan ishees kan goosi maqaa kiyya naa haqi. Maqaan ishee siifoodha isheenis siifoo mula yaa qarshii 5,000 galchitee riisiitiin irratti ergitee jirti yaa. Galatoome obsineet. Ayyee ankiyyas riisiitii isin irratti erga galchee hin jiraan qarshii 5,000. Ubbiratti qabe garaa si biratti deemamu kun hundi fi mukan bira kan barak bira erga marakkoon tokko jiru atamma ni riyaate tisan natti muketi galatoome siifoon 5,000 siifu mataa ishii qarshii 5,000 jalqaba irratti dubbatti obsineet. Yeah. Obsineet intala jawaa. Networkii koo sirrii miti.